Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka moltan hordoftoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegaleera. Sagantaa har'aa keessatti hagayya 10 guyyaa filannoo biyyaalessa Itiyoophiyaa ta'ee murtaa'uu ilaalchisee waan paartileen siyaasaa jedhan. Eenyu eessatti akka hidhamee jirus beekuun rakkisaa ta'ee jira. Darbee namni ni du'a. Haala akkasii keessatti filannoo dhaqan iddoo sanatti geggeessuun baay'ee rakkisaadha. Tibbana barattoonni Yuunivarsiitii Haramaayaa irraa ari'aman 77 haqa dhabne jechuun komachuu. Barattoonni 77 barattoota Oromooti. Barattooti gara Wallaggaatii dhufan barattoota 68. Godina Jimmaatti barattoonni mana barumsaatti jilbaaba uffachuu maaliif dhorkaman? Deemraatti barataa jiru ijoolleen jilbaaba uffatanii magaalaa Jimmaa keessatti barataa turan. Dubbii kana kan ishee asiin ga'e daa'imman mana barumsaa sanaati. Qopheessaan Hamzaa Hussein kan isiniif dhiyeessu Anzalaalam Taaddasaati. Filannoon biyyaalessaa Itiyoophiyaa ganna keessa hagayya 10 akka gaggeeffamu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Boordichi har'a paartilee siyaasaa morkattootaa fi dhaaba biyya bulchuu fi qaamolee nageenyaa akkasumas siivilii waliin filannoo bara kanaa ilaalchisee marii gaggeesseera. Qabxilee gurguddoo maricha irratti ka'an ilaalchisee Finfinnee irraa hordofaa kan ture Waayilakoo Habtaamuu Xibabu bilbilaan dubbiseera. Baay'ee galatoomii Zalaalam boordiin filannoo biyyaalessaa sagantaa yeroo filannoo bara 2012 itti adeemsisu ifoomseeti kan inni jiru. Sagantaa kanarrattis keessattuu waajjiraalee naannoo filannoo hundeessuurraa eegalee galmee filattootaa fi dorgomtootaa akkasumas adeemsa duulana filadhaa dabalatee guyyaa filannichi itti adeemsifamu guyyaa bu'aan filannoo itti beeksifamus sagantaa yeroo boordiin filannoo biyyaalessaa qopheesse kanarratti kaa'amee hirmaattootaaf dhiyaateeti kan inni jiru. Hirmaattoonni yaadawwan garaagaraa kennaa turanii inni jalqabaa yeroo filannoon kun itti adeemsifamu sirrii miti waqtii gannaati kan jedhurraa ka'ee qaama miidhamtoonni illee filannoon biyyaalessaa itti aanu qaama miidhamtoota giddugaleessa kan godhate ta'uu qaba. Raawwachiistota wajjin wal qabate illee raawwachiistonni filannoo haala kanaan duraatiin namootuma dhaaba siyaasaa biyyattii bulchu warreen hidhata qaban osoo hin taane dursanii eenyummaa isaanii nuyi dhaabbileen siyaasaa beekuu qabna yaadni jedhus dhaabbilee siyaasaa biraa ka'eeti kan inni jiru. Kana dabalatee gaafiiwwan hirmaattota irraa ka'eef walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaa Burtukaan Miidhagsaa kanaaf deebii yeroo laatan waqtii kana yookaan immoo hagayya 10 goonee murteessuudhaaf dhimmoonni nu dirqisiisan ni jiru nu jaalanneeti miti jechuudhaan dubbatanii inni isaan keessaa inni tokko boordii filannoo mataa isaatiin yeroo qophii isa barbaachisa jechuudhaan kan dubbatanii dhaabbileen siyaasatis akkasuma jechuudha. Gama biraatiin immoo achi akka hin dheeressineef seerri biyyattii nu daangeessa waan ta'eef gara fuulduraatti siiqsuu hin dandeenyu. Kanaafuu hagayya 10 gochuudhaaf dirqamneerra jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiranii. Haa ta'u malee sagantaan kun isa dhumaa akka hin taanee fi yaada fi marii dhaabbilee siyaasaa wajjin taasifamuuf banaa akka ta'es dubbataniiru. Filannoo fi waan paartileen siyaasaa jedhanitti oduu booda walitti deebinaa amma hirphaa gammachuu irraati oduu gaggabaabinaan dhaqee. Galatoomii Zalaalam humni waraanaa Sudaan wirtuu loltoota deeggartoota hoogganaa duraanii Omar Hassan al-Bashir ta'an humnaan seenanii to'achuu isaaniitti gabaafame. Mootummaan akka jedhutti waldhabdeen kan uumame sababii fincila dubbii kaffaltii irratti ka'een ta'us yaaddoon cabumsa siyaasaa uumame kana diiguudhaaf yaaluudhas jedhamee jira. Iraan nama viidiyoo xiyyaara Yuukireen otoo balali'uu rukutamee caccabe waraabe qabdee hiite. Namni viidiyoo kana waraabe himannaan nageenya biyyaalessaatiin seeratti dhiyaate jedhameetu amanama. Ministeerri qonnaa Keeniyaa namoonni suuraa waannisaa itti erguu akka dhaaban gaafatan. Ogeessota adda baasuudhaaf bakkicha jiran waan qabnuuf nutti hin erginaa jedhanii gaafatan. Hoomaan waannisaa kaabaa fi giddugaleessa Keeniyaatti oomisha guddaa balleessaa jira. Xiyyaarri muddamaan qubachuudhaaf dirqamee boba'aa barattoota irratti dhangalaase. Manneen barnootaa kunis Ameerikaa buufata xiyyaara idil addunyaa Los Angeles maddiitti kanneen argamanii jedhameera. Namoota 60 miidhaman keessaa harki caalaan isaanii daa'imman. Gogaan qaamaa hoksisuu fi arganuu dadhabuutu barattoota mudatee jedhameera. Lammiin Yuugaandaa dubartii fakkaachuudhaan imaamatti eerumen yakka seera uumamaan alaa fi hannaatiin himatame. Namichi Riichaard jedhamu dhiira ta'uu kan adda ba'e erga ollaati.
erga ollaatti eerumeen booda uffataa fi televezyiinii hatuunsaa shakkamuutu himamee oduun sa'aatii kanaaf qabadde isaan kana turani. Paartileen siyaasaa yeroo filannoo fi haala nageenya biyyaa ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. Hayyuu dureen ABO obbo Daawud Ibsaa qophii kaartaa naannoo filannoo maal akka bu'uureffatee fi taajjabdootni idil addunyaa eenyufaatu filannicha taajjaba jechuun gaafatan. Gaaffii kanarratti deebii kan laatan aadde Burtukaan Miidhagsaa gamtaan Awurooppaa akka taajjabu mootummaan Itiyoophiyaa waamicha dhiyeessee jira. Isaanillee fedhii isaanii yeroo gabaabaa keessatti nu beeksisuu jedhan. Kaa'umsi kaartaa naannoo filannoo kaartaa bara 1987 bahee bu'uura akka godhatu aadde Burtukaan himaniiru. Dabalataan obbo Qajeelaa Mardaasaa ABO irraa filannoof yaaddoo qaban akkasiin kaasan. Namoota hedduutu mana hidhaa keessa jira. Lakkoofsa isaaniiyyuu beekuun nu rakkisaa jira amma. Eenyu eessatti akka hidhamee jirus beekuun nu rakkisaa ta'ee jira. Darbee namni ni du'a. Eenyu akka ajjeese hin beekamu. Hirreebama. Haala akkasii keessatti filannoo dhaqan iddoo sanatti geggeessuun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf haalli sun jijjiiramuu qabaa jennee nuti. Komaand poostii kana kaasanii. Obbo Lidatu Ayyaaloo paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa irraa waa sadiif filannoo gaggeessuu hin dandeenyu jedhu. Akkasumas TPLF irraa obbo Daanyaw Gallaxee filannichi horsiisee bulaa gidduu galeessaa kan godhate miti jedhan duraa duubaan kunooti. Tokkoffaa nagaan hin jiru. Olaantummaan seeraa hin jiru. Bakka nageenyiif olaantummaan seeraa hin jirretti immoo filannoo geggeessuu hin dandeenyu. Lakkoofsa manaa fi uummataayyuu geggeessuu hin dandeenyu. Uummata lakkaa'uun aangoo namaaf kennu hin qabu. Kanaaf bakka lakkoofsa uummataa geggeessuu hin dandeenyetti mootummaan akkamittiin filannoo geggeessa? Arso addoruunna arbuta addoruu yaagallele filannoo horsiisee fi qonnaan bulaa hin hammanne geggeessuu waan qabnu miti. Hagayya keessa ka geggeessinu yoo ta'e qonnaan bulaa irraas horsiisee bulaa irraas gaaffiiwwan ka'aa jiru. Kanaaf filannichi ji'a caamsaa keessa geggeeffamuu qaba. Paartii Biltsiginnaa irraa bakka bu'uun kan hirmaatan Dr. Alamuu Simee yeroo jedhametti akka walii galanii fi haala komaand poostii irratti deebii kennaniiru. Paartileen tokko nageenyi biyya kanatti filannoodhaaf barbaachisaa akka ta'e nageenyi mirkanaa'uu akka qabu hin kaasu. Garuu immoo sochii qaama nagaa eegsisuu immoo mormu. Akkasiin jetta komaand poostiin ka'uu qaba maal jedhanii kan morman jiru. Eega humni nageenyaa hin socho'u ta'e nageenya akkamitti kabajamu? Kan wal dhiitaa jechuudha. Kan walitti araarsuun dura jiraata. Nageenyi amma hin kabajamnetti amma nageenyi mirkanoofnetti garuu qaamni nageenyaa nagaa eegsisuudhaaf socho'uun isaanaaf kun filannoo karaa nagaatiin geggeessuudhaaf wanni nama wannoo godhu hin jiru. Hojii filannoo keessan galu hojii nagaa eegsisuuti wannoo godhu. Filannoo irratti dhiibbaa uume boordiin filannoo hordofee tarkaanfii sirreessamaa akka fudhatu. Dura teessuun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Burtukaan Miidhagsaa yeroo jedhame irraa filannicha gara fuulduraatti dabarsuu akka hin dandeenye ibsu. እኛም የሎጂስቲክስን ከሚያወሳስብ ሁኔታ nunis rakkinoota mudachuu danda'an buusnee baasnee ilaalleerra. Caamsaa keessa gaggeessuuf qophii taasifneerra. Garuu qophii paartiilee siyaasaa fi seerota ilaalchisee kanneen guutamuu qaban jiru. Fakkeenyaaf paartiilee siyaasaa ilaalchisee seerri haaraan ba'eera. Isaanis ulaagaalee kanneen guuttachuuf yeroo akka isaan barbaachisu nu gaafataniiru. Nunis gara ji'a lamaa kennineerraafi haalota kunneen ammoo ji'a caamsaa keessa akka gaggeessinu nuuf hin eeyyaman. አላስችል ስላሉን ነው። Jimaata darbee godina Jimmaa aanaa Limmoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Limmoo Gannat keessatti argamu keessatti barattootni jilbaaba uffachuu waan dhorkamaniif jeequmsi ka'ee ture. Sababa kanaanis qaamoleen nageenyaa gaazii nama imimmaanessuu darbuun namoota akka miidhanii fi barattoonnis akka hidhaman koree rakkoo kana furuuf hundaa'e irraa adda baafanneerra. Koree abbootii gadaa jaarsolee biyyaa majlisaa fi qondaaltota barnootaa irraa hundeeffame keessatti miseensa kan ta'an obbo Faatii Abbaa Moggaa haala turee fi waan irra ga'an akkanaan nutti himaniiru. Ijoollee nama 24 jilbaaba uffannee seenna kan duuni argamna malee jilbaaba keenya baafneen argamnuudha achii ka'e. Ijoolleen gaaffii kana naa gaafatanii maanejmentiin biiroo barnoota achi jiru haala naannoo hubachuudhaan akkaataa hawaasaa hubachuudhaan achitti sirreessuu danda'a ture. Hin baaftanii irratti iddoo biraattis barataa jiru ijoolleen jilbaaba uffatanii magaalaa Jimmaa keessattis barataa turan. Dhiibee kana kakaasee dubbii kana kan ishee asiin ga'e daayireekteriin mana barumsaa sanaati. Ijoollee jilbaaba uffatan kutaa namtichi poolisiitti waamee jechuudha. Achirratti jeequmsi ka'e jechuudha. Gaafa Jumaataa dubbiin babal'atee magaalaa keessa gadeebamee inni immoo tasgabbeessi jedhamee gabaas lakkaas isa jedhamu tokko dhukaasanii jarri ijoollees qabanii fuudhanii deemanii jennaan akkasitti tasgabbaa'e jechuudha. Nama 19 qabamee amma hin gadhiifamuu jennaan nuti miti. Barattoota dubara 7 ijoollee tokkotu qabamanii jiru.
Itti gaafatamaan ittaanaa waajjira barnootaa godina Jimmaa obbo Eeliyaas Mohaammed seera uffannaa mana barumsaa kabachiisuu fi rakkoon amantii kan biraa akka hin dhalanneef tarkaanfiin kun fudhatamuu dubbatan. Akkaataa dambii ittiin bulmaata mana barumsaatiin yaa'ii maatii barattootatiin halluun filatame yuunifoormii barattootaa ta'ee tajaajiladha kan jedhu. Amma garuu rakkichi kan dhalate dabarfannee isteeppii tokko daree keessa seennee ittiin barannaadha kan jarri gaafatanii. Gaaffichi babal'ate barattoonni dareedha barnoota dhiisanii gadi yaa'uun dhufee gidduu kanatti walitti bu'iinsi tokkos dhalate qabeenyaan mana barumsaa miidhameera. Barattoota muraasa to'atamanii akka gaafatamanuu fi wanti taasifamee jira. Barattoota xiqqoosii badii keessatti hirmaatanidha kan qaamni nageenyaa qabee to'ate. Gaaffiin sadarkaa qajeelfamaatti jirus immoo xiqqoosii qaawwa kana banuu danda'ee jira. Duddubbeen isaa yeroo qoratamu yeroo ijoolleen kun huccuu kana uffatanu amantiin kaanis tiishartii akka maxxansiisuu naxalaa adda addaa uffachuu barbaadu kan daree galeellee daree keessaa seera kabajamuu dideefaa jedhee dhiisee bahuufaa waan akkasiifaadha kan nu mudate. Ka xumurarra geenye jirra barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Haramaayaa irraa ari'aman haqi keenya dabeera jechuun komatu. Barattootni kunneen badii malee waraqaan waggaa 2 barnootarraa isaan ugguru akka isaaniif kennamee fi ammallee rakkatanii Finfinnee jiraachuu ibsan. Bulchiinsi yuunivarsiitichaa garuu barattootni 77 badiin isaanii ilaalamee adabamanii jedha Hamza Hussein. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa 77 ta'an badii keenya osoo hin beekin waggaa 2 guutummaatti barnootarraa dhorkamne jechuun komatan. Barattoonni kunniin amajjii 9 bara 2020 iddoo garagaraarraa osoo dhimma isaaniif socho'utti jiranii qabamanii guyyaa 2 kutaa mooraa Yuunivarsiitii keessatti hidhamanii akka turan barataan agiroo-ikoonomiksii waggaa 3ffaa Yaadasaa Kinfuu ni dubbata. Komaandara nageenyaa mooraa eeganiin xalayaan kun raabsamuufis hima. Amajjii 11 akka nu mooraadhaa baanuu fi waraqaa mooraadhaa baanu fidanii nutti jiranii mooraa kana keessaa sa'aatii tokko qofa qabdu jedhanii kan nu baasan. Mana xiqqaa bal'inni isaa 3 baay'isuu 4 caalle keessatti barattoonni 60 ol hidhamneeti kan turre. Barataa 77dha kan mooraa yuunivarsiitii irraa barumsarraa dhorkamee ba'ee hundumtuu adaba wal fakkaataadhaa fi ergaa wal fakkaataadha kan inni qabu. Torbee darbe Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti barattoonni haalli nageenyaa lixa Oromiyaa jiru nu yaaddesseera jedhanii uffata gurraacha uffachuun sagalee isaanii dhageessisuuf yaalanii turan. Sochiin kunis gara jeequmsaatti jijjiiramee mooraa yuunivarsiitichaa keessatti konkolaattonni caccabanii qabeenyarra miidhaan qaqqabee akka ture pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Jamaal Yusuf BBC'tti himanii turan. Barattoonni amma tarkaanfiin kun irratti fudhatame sababa isaa ifatti akka hin beeknee fi osoo gaafattaniis qaamni isinii deebisu hin jiru jedhamuu himanii huccuu gurraacha uffachuun hiriira hin eeyyamamne bahuun sababa ta'uu akka hin oolle shakku. Muummee staatistiksiitti barattuu waggaa 2ffaa akka turte Eebbisee Tsaggaa'ee hiriyoota koo 4 waliin waldaa qaala hiwata Haramayaa dhaqnee kadhannee yoo deebinu konkolaataa waraanaa hidhatee deemuun kottaa galaa nuun jedhanii nu qabanii jetti. Gaaffii biraa qabna nuun jedhanii geessanii mooraa yuunivarsiitii keessatti kan argamu maladhaa keessanii galchanii gaaffii tokko malee waggaa 2 gidduu kanarraa barnoota keessanirraa addaan kuttanii jirtu nuun jedhan peetiroolii jaaraan nu geessanii waajjira poolisii aanaa Haramaayaa keessatti nu galchanii deebi'an. Barattoonni nageenya baruuf barsiisuu danqitaniitu jedhamuun dhorkaan waggaa 2 irratti murame 77 wanti wal isaan fakkeessu jira jedha barataa Yaadasaa Kinfuu. Barattoonni 77 mooraa irraa ba'an kun barattoota Oromooti. 77 ari'aman keessaa barattooti gara Wallaggaatii dhufan barattoota 68. Hedduun isaanii afaan Amaaraa dubbachuutti karakkatan ta'uu fi maatii isaanii naannoo godinaalee Wallaggaa jiran waliin bilbilaanis ta'uu wal quunnamuun akka isaan rakkisee magaalaa Finfinnee keessatti rakkachaa jiranis dubbataniiru. Ammaaf barattoonni kunniin waajjira ABO naannoo Gullallee jiru qubatanii akka jiranii fi iyyachuus akka barbaadan dubbatu. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Haramayaa Dr. Jamaal Yusufiin komii barattoonni kunniin dhiyeeffatan irratti deebii akka nuu kennan irra deddeebiin yaallus isaan argachuu hin dandeenye. Hoogganaa hariiroo hawaasaa yuunivarsiitichaa obbo Alamsheetiin argannus ibsa yuunivarsiitichi fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseen alatti odeeffannoo dabalataa kennuu hin danda'u jedhan. Yuunivarsiitichi guyyaa kaleessaa feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen barattoonni tarkaanfiin irratti fudhatame kanneen qabeenya yuunivarsiitichaa caccabsuu irratti hirmaachaa turanii fi kanaan duras waldhabbii sabaa fi amantaa kaasuuf yaalii gochaa warra turanidha jedheera. Amajjii 10 ibsa maxxanseen ammoo barsiisotaa fi hojjettoota bulchiinsa yuunivarsiitichaa ajandaa dhokataa qabachuun socho'aa jiran qorachuun yeroo itti aanu keessatti tarkaanfiin kan irratti fudhatamudha jedhee ture. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gabaasa Hamza Hussein kan dhageenye sagantaa har'aas kan qindeessisuma Hamza Hussein kan isiniif dhiyeesse Moonzalaa Lamtaaddisaan ture odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii keenya daawwachuu ni dandeessu. Boru walitti deebina nagaan bula.